HR jaatamija duwwa Itoophiyaa waraan dhaabuuf murteessine jirraa jetti daa'imtu torbaanii murlammeessoon. Waraan Tigraay tay wali bu'ins biyyatti keessa deemuu jiruun dhukaasi dhaabbate mariinuun dammatti jalqabamoon karaan gargaarsa namooma bana godhame itti gaafatamillee warrooti akka dalagan irra mirkanaa'u qaba. Kun ta'uu baannaan dhorka viizaatiif qabeenya furguggeessee deeggarsa nageenyaatiif liqeella cuffisan dhowwadha kajetti Ameerikaa wiixne seeraa 66 duwwa ifoomsuun Itoophiyaa gooluu irratti argama. Deeggartooti Abiy Ahmadiitiif gareen Shaabiyaa waan muddam fakkaate Kaadireef kaabineen labsiin kun kufatau qabjechuun daboyaamti diasporaan hiriir mormiitiif deeggarsaa Abiy Ahmad limmo uummata tarkanna miidhama waaqa sodaadhaa bokka qobadha jechuun karaa ergama adda Daavir Satarfiildiitiin bulchiis Baayiden watwaata jiraachuu isa qophaa'amna. HR 66 duwwa mormitootaaf abdii deeggartoota sirnichaatiif bowwa mataa katay seerri toom maalii wooks kullamiilee Eertiraatiif Itoophiyaa bakka lama qoodu wala nyaachisuu eegi jalqabe torbaan lakkoofsiisuuf guyyaa jaffarratti argamna. Nulleen duub ajanda daa'imtu torbaan kana godhachuun irra geeraruuf murteessine jirra. Beeltsiginnaan gargaarsi namooma uummatti Tigraak dhaqqabuuf dhukaas dhaabe jiryo jettu garee Maqalee mootummaan shifta jedhuun eegi jettan nullee mormin qabni jechuun isaanii dure oduu torbaan kanaati. HR 66 qawwee laf kenna jirra guyyoo waarii abba jirmaatiin. Sebar Zena Sadas Afurbarkum Lamaftidama Jiotan Kudani Torban Durbari Hesanano Sati Kudani Lamat Abiy Ahmad Ali Gaazexeessa EBC Tokkwaliin gadba'uun oduu gurraafu muyotaatiin iskiriinii televiziyoon biyyaalessa weeraare aarii jajjabdurra kakaayfuulli koloonelicha diqqoo bibiddintoofne hooti gurraatti maayikii EBCtiif gaazexeessa waan dabarte biiroo Abiy Ahmad taaratti kiilootti argamte keessa simpirreen mul'atu loltooti TPLF kaampi waraan kaabana jala aleeluun gantumman irratti hojjetanii jiru. Waggoottan 20 oliif uummata Tigraay kan tajaajilaa katur humni waraan kaaba dudduubaa waraaname dhiigurratti argama. Haadhiti Itoophiyaa miciniiname yiisi gibgib juunta bagabbaabbat gabteen dool guddayya gamkaa biyyattii bobbaaseen dhukkarra kaasa daay jechuu waraan labs. ይህንን ካዲ ጡት ነካሽ ኃይል ለማሳፈርና ለመደምሰስ አስፈላጊውን ሁሉ የምናደርግ መሆኑን እየገለጽ Tanking Rifte Clashing Kakawis, Irtiru Kifte, Bigiti Soda Yabdu Werara, Gare Fascisti Abiy Ahmad Laftena Bobbasef Tigray Bakawala Male Bakbran Abdun Debi Hormat Diblis Basa Umat Tigray Dr. Dabratsion Gabra Mikaeli, Ejole Malad Zenai wal debut wal basun dulli Hamana Kubba Milata Winil Alam Ethiopia Tegala, Mehwara Raya Itis Bi Ethiopia Tif Naddamotumana no Tigray, Raya Tis Bi Yertratif at Diblis Basa Tigray humna damotummananno Amaaraatiif milisha mootummananno Tigray EBC Walta Fana OBNif dimtsa wayyaane fajidduu godhameen TPLF misaayiloo sadii oliin baardaariif asmara fayoo dhabanaaf gareen Abiyyiif Isaayyaas immoo Orommi TPLF kanneen akka Baay'aayeetiif Suyyummas finfajjeesuun abboo Sibaat Naggaa faalleen qabamanii qaallitti dargamaan. General Baca Dabale Gabba Maqalee waraan guyyoottan 15 keessa milkiin xumuramuun labsam kana muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad uummata nagaa tokko son ijjeesin Maqalee qabanii jedhu አንዲት ከተማ አንድ ሰው አልገደለም መከላከያ የማንም ሀገር ወታደር ቢሆን ከዚህ በልጥ ብቃት ማሳየት አይችልም ራጋሌን ቶክቶክ ኸልማን ትግራይ ጋዜጤሲቶታፍ ሎቢስቶት ገሜይ መቀቀበን ከኔን አክ ማርቲን ፕላውቷ ማክ ዋላንሴቲቭ ኸኔም ብሮተር ጎሚዲያ ማርክ ዙከርበርግ ፌስቡክ ኪፍ ትዊተር ወሊን ታውን ፈጫሰኒን ያኪ ወራና ሐማር ራየትስ በኢትዮጵያ ወራን ኤርትራቲፍ ሎልቶት አማራቲን ኡማት መለስ ዜና ይረራወተ መዱኛን ደጌት መቀሌ ወረረምተ ጌታቸው ረዳፋን በቃት TPLF ፈዲገሞ
gurmuun biltsiginaa mootummaa yeroo hundeeffate duullis gibgib juuntaa faashistuu yabii waraari jidduu godham khamarsa qara haal kanaan xumuramuun magaalati paarlama Itoophiyaa harat kiiloo jirirraa fuufamee saayyoo dandanaa faalleen chaw juunta jechuun dhiichisu jalqaban. Adwagun turin dhaabbilee mirga namoom idil addunyaa kanneen akka Human Rights Watch, Amnesty International fi Committee for Protection of Journalists Fund daabii Itoophiyaa keessatti dhala namaatiif gaazexeessitoota walabarra godham jechuun dhaabbilee gurguddoo akka gamtaa Awurooppaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif Ameerikaa faatti mataan warri kun cufa dooleen bulin dhiibbaan mirga namooma jiraachuu waan dhageenyeef miidiyaalee walabaatiif akka balbalti banamti cimsine gaafan jechuun mucaa Abiy Ahmad dheeraa bilbilaa wareersaane sababa rakkoo nageenyaatiif namu seensisuun danda jechuun addunyaa mansiitu khayaal gaareen Dr. Abiyyi Isaayyaas afaan warqafaan dhiibbaan itti jabaatte jennaan miidiyaalee addunyaa torbaaf balbal saaquu waan osoo yaadamin godhan fakkaata xurii hedduu Itoophiyaaf warri abiddee gardhagaa'uun barbaanne addunyaan bu'aa daawwachuuf dirqamti jeechaan jimlaa dheed Maariyaam Dingilaa loltoota Eertiraatii warji lamantaar turirra raawwachuu gaazexeessituun Central Cable News nima fi bigger TV biyyales Joe Biden itin addunya dhageesseef. A bloody jacket, some rope used to tie the victims, shoes worn by a Sunday schoolboy. The haunting remnants of a brutal massacre in a village in northern Ethiopia's Tigray region. Al Jazeera magal aksumin namooti dhibba tokko caalan jimlaan dhumu gabaas Associate Press reeffi namooti hedduu waraabessaa nyaatamutti dabale akkum dhugaa fulfilleen bulee mul'ataa jedhaniin baanan dubbiin muummichi ministeera Itoophiyaa adunam tokkini jeesin maqalee qaban jechuun paarlamaatti miseensota paarlamaa ililcheessota addunyaa mirkaneeffate. አንዲት ከተማ አንድ ሰው አልገደለም መከላከያ የማንም ሀገር ወታደር ቢሆን ከዚህ በልጥ ብቃት ማሳየት አይችልም ጎች ጎዳሜ ዋም ሙፈትኸፈካት ኢትዮጵያን አቢይ አህመድ ጋዜጤስቶት አዱኛ ተቀርሴኑ ኤየምቴፍ ኬስ አጀንስ ፍራንስ ፕሬስ ታይም ኒውስ ቢቢሲ ፈረማሩ ነሞት ዱዳነት አሜሪካ ዋጭፍተ ደደበን ገምታን አውሮፓ ረፉ እርፈቹን ዳበት ሞት ገምቶመኒቲፍ ቢዮቲ ሊጣይዱሌን ዲሮቲ ያራሮ ጀዳን አቢይን ፉደዱ ጀድ ወራኒ ጀባቴ ተፉፉን በክሸን ይወሊት ኢልማና መጅም Landu gugaman. America waan artifackat armat tarcumme luqqifat adu guyya hardar rajal qabe qondaaltot Eertiraatiif Itoophiyaa taduriitiif taammalle qoqobbi viizaatiin janjessuuf murteessa jira qondaaltot Itoophiyaa taduriitiif taammaa qondaaltot Eertiraa taduriitiif taammaa hooggantoot nageenyaatiif miseensot gari liyyu hayli naannoo Amaaraa miseensot adbilis baasa uummata Tigraay hawaraan Tigraay keessa dabojjataniif warra ka gargaarsi namooman dhaqqabnu gufutaan coof labsi imaamat mura qoqobbi viizaa dhiblamaaf kudhani lam cufa sadiif cufa caatiin gagaggabsu barbaada labsiin tunduu bisaan qofa dontaane maatii warraalle ha'aleelti taate rakkoo Itoophiyaa kee jirtiraalchisuu yeroon garojii seenne tarkaaffi fudhannammaan ta'ana kanaaf biyyooti addunyaa hunduun hordofuun gar Itoophiyaa irratti tarkaanfi cimsuuti irra hormi ministeer Ajaal Ameerikaa Antonio Blinken jedhe. As you know, forces from Eritrea that are there, and we have forces from an adjoining region, Amara, that are there. They need to come out. Manni maritas gabbi dhaabbat mootummoota gamtoomanii jeequmsa siyaasaatiif dhiitta mirga namoota Itoophiyaa addatti immoo wanni naannoo Tigraay keessatti ta'aa jira sadarkaa guddaa waan geeteef haqa barbaad jechuun addi sababa himaad Itoophiyaan Abiy Ahmad olaantummaa seera kabachiisuuf mali yakki tokko kan dalagin jir jechuun sobadii malkana minceesifni kijibde qabaa dhaqanii dadhaban manni maritas gabbi dhaabbat mootummoota gamtoomanii leen dubbii buufachuuf harkaan kan murteessinuuti jedhe jaarsa
kudhanii shanii kakor kanirratti argam keessa kudhanii lama Itoophiyaa yakka hojjechuu amantus Raashiyaa Chaayinaa fi Hindii walir qabachuun aangoo sagaleen kuffisuu yookaan veto power fayyadamuun kormars kudhanii waliitiif dubbii buufachuu dhowwaan Ameerikaaf gamtaan Awurooppaa waligaluun Itoophiyaa agabsuuf murteessan doolarri sami tuqe paawundii warqitaa lamiileen biyyattii aduun jaalatiin arra bilkaan jidduu ta'uun qaala'insi jireenya namaaf saatiin huquuf saaxilamaan. waraanni eegi jalqabe ji 8 surratti argamna TPLF biyya nyaatte qawun kara dubbi hima isiitiin qiyaama buufnaa jet waadaalle eedde guyyoot muraas keessa loltoot Abiy Ahmad bifaaraa weeraruun maqalee deebifte to'aad Abiy ximmoona gize kenneef jechuun deddeebiin sobu yaalulle dubbiin akkinni karoorsin taane booji'amtooti waraan Itoophiyaa loltooti lakkoofsaan kumja caalan magaala maqalee keessoofamuun egzibiishinii dhiyaatan Itoophiyaan بالربيلين إبتوكو باس ومنون كيسين ندواجد شفتا ومد خنجوت سديتيف قبدي فتابات شوفالو بانكا جت غرين الدبلس باسا ومد تغراي قيوت مراد خيست أماراف أفار ويررون نمن الدون غلافتمان كما تمجي فماني مليوني بقاو نانون كلمان دري ورانا يخام باتل جراوندي جيجيرام خاب إتوبيان نموتي بيلان دموجيرو غرقار سيناموما قيا كونكولاتان إبتوكول مدان ياتاتيف قوريش جيسون ومت دبرسيون لكابون رجراتو لي پرسنتا بخيسا خودني يملكي سندندين موتمان إثيوبيا وان كان سري سودنداتور خانا فري خبيلك ميشا ورانا تتفيد ما جرو جنوف الرقودات آبات غرغارس نموما جيشو يونايتد نيشن هومانيتريان چيف مارتين غريت في الروتر سرجد دوبين نم خانتون دوب إثيوبيا دي كامسيفت عدال كويدار يونيسيف را سوني اونين بولاد آبات موت غمتوماني كومشين مرغنموما ويسي سانسي كلوتو دبلت أبت موت غمتومن الروغنتوت أولانو قرقارس نموما توربا دم بيتي يخي سنتني الروجة چوني متي ساتي تورباتا ملما يخان قيوتن صديخي ساتي توبيك قد لكساني باني فجاج دبرسيت ساتي تورباتا ملما قف قبدان persona non grata for all of you دفابا. Ethiopia is expelling 7 senior UN officials, accusing them rejection and removal as global criticism intensifies. I have full confidence in the UN staff who are in Ethiopia doing this work. شاني في جون تمقان جدت مقافمون بارلما إثيوبياتين تارغان شروكيسوما ختمت أنفم TDF في وران بلسوم مرمو مريتاسيساني توربال لمان بود مرون أسوشيت بريس ردياتشونا كسجد أما فرمات جرموتم مخنفان ندبتشو برباد قفان دبسونا نغرق لخاو خاني الرتي PLF والين فرما نجر رقب كباد داندوف كابان تيغراي ديفنس فورسز كيبا جدو غاليسا فليت أوروميا روبون حليلة مخجل كبيتوبيا ورانان تورتورو ريفلمان نملا فجيز موتومنان أماراتيف غارين فدرالا هومنيتيس تيغرايف وراني بلسوما أورومو غاري لمجارچو والقراسو كان خاباگر جدو غاليسات ليت باف كيباگر فنفنيت همالون دخاقودات غارين الدبلسوما أورومو فنفني فول ديفاچون رفو جراجت
Homne ittis Tigray TDF dasee gugachuuna dooleen bulin kombolcha dhuunfaat waraanni bilisummaa Oromoo Khamise aanaa cufana bulchuu jira jedhe. Absoo hadhooftu armirra jalqabne gaggeessinuun injifannoo boonsanii galmeessin ka jedhu muummichi ministeera Abiy Ahmad Ali labsii yeroo muddama tajiyootan jaaf turtu labsu beeksisuun namu hojii idilee samoggaan lakkisuun duulu qabjechuun ajaji darbe. Loltooti TPLF raayyaattis biyyaatiif faannoo Amaara qaqaarisuun dasee kombolchaaf dabrasiina kee gugachuun dabra biraaniin ba'uufi jedhe. Galati guddaa raayyaa ittis biyyaatiif faannoo dhaaduun beekamti caalaa diroonota Turkiitiif Yuunaayitid Arab Imireetiif ta'uu qaba. Muummichi ministeera Abiy Ahmad waraan mata ofii fudhachuun Affaari duuluun finciltoo TPLF qolachuun ofir deebise. In a statement released on social media, Abiy Ahmed said, "This is a time when leading a country with martyrdom is needed. I will go to the front line and lead the military from the ground myself. Those of you Ethiopians who want to be remembered by history for the sake of your country, join me in the fight today." Dhukaas dhaabuuf murteessine jirra. Mootummaan Itoophiyaa waraankaa biyyattii godhuu jiruun qarqaarsi namooma dhaqqabuuf dhukaas dhaabuu yoo beeksisu gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay jechuun TPLF illee mormiin qabuu jedhe. Sababa waraan ji'oottan 17 kanaan qotatanii bocachuulleen ulfaattu waan taateef uummati Tigraay beelaaf rakkoo namooma hamtuuf saaxilamus addunyaa watwaataa turte. Midhaan faranjiin ergituuf tokko biringaan kaan karaa saamamaan immoo Affaariif Amaar keessatti ittifamuun namni garaachaan bira dhumaa ture. Kanaaf addunyaaf dhaabbileen gargaarsa Abiyyiif bulchiisisa himatu. Biltsiginnaaf miidiyaaleen isaanii garuu TPLF daandii cufee jedhu. Jaalaqabumirra hafte waraana kun akka furmaata argatuuf mootummaa Itoophiyaa muddaqa turte United States. Wixne seera HR 66 duwwa jedhamte beeksisuun dhiibba siyaasaa yoo jabeessitu. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsa Khamis waaree booda baas jedhanii mootummaan Itoophiyaa lol dhaabuuf murteessi jechuun isa torbaan kan kee dhaga'ame. Ibsi mootummaa Itoophiyaa kan hordofe duuba haal qabatama lafir jiruun uummati keen qarqaarsa argattaanaan nageenyi qarayyuu mormaan turre tussi dhaamne jira kajetti gareen Maqalee harka mootummaan jiddu galeessa diriirsee fi jedhan simachuu waraan dhaabuuf murteessan. Ethiopia's government declared an immediate truce with rebellious Tigrayan forces. Ethiopia's government on Thursday announced what it called an indefinite humanitarian truce. HR 66 duwwa carraan isa maal ta'uu danda'an salaaftu gaafitaati. Nageenyi kun Itoophiyaa keessatti akka buuf ergamtoota dalam jechuun Jeffrey Feltmaniif David Satterfield ramaduun dhammaa ka turte United States of America. Murtii gareen tun lamaan jechuun biltsiginnaaf TPLF jedha kan simachuun jajjabeessuu jirti jedhaan. Haalum kanaan ibsa kalees fuul Twitter isarra qoree murtee mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namooma Tigraay dhaqqabuuf fudhata Ameerikaan jajjabeessit kajedh ministeri aaja ala United States Antonio Blinken gammachuu qabulle ibsachuu yaad kan deeggaru sa miidiyaaleen gabaasan. Jiraattoti naannoo Tigraay kumaatama lakkaa'aman barbaacha gargaarsa namoomaatiif jecha gar naannollaatti malaa jiru. Lammiilee tan qarqaarsi namooma qeesaan irra dumbuqqaanii bakkum jirani ga'uu qaba kajedh sirni biltsiginnaa ifan labsi dhukaas dhaabu gamtokkee marslammeessoof yoo beeksisu. Finciltooti TDF immoo mootummaan Itoophiyaa waada jechoota qofa kan lakkisee qaabatamaan gargaarsi namooma danqa malee uummata keen dhaqqabtaanaan suusii waraanan qabnu qawwee lafa keenne jirraa jedhe. Waraan Tigraay fi Itoophiyaa kanaana gammaan namoota gamakku dhumarragaan qulqulluun jiraachuu baatullee dhiyootan Beeljeemirra qorannoo tolchuu qabeessifti yuunivarsiitiin Geentarraasaa Sabbeelaaf qorichi dhaburra kakhay namooti walakka miiliyoona dhuman jechuu isaanii gabaasaa ture. HR 66 dubbiin nageenya fakkeessuuf dhugataatiin beennu fuulum dura dhageenya. Ji'oottan 17 aate kawal balleessite dhiiredduu walirra jeefte baay'eellee kawalirra boojeete. TPLF fi biltsiginnaan dhukaas dhaabuuf murteessine jirraa jeete. Yaayyuu fixanne torbaanti mata dure biraatiin walti dachaana guyyoo waarii abba jirma ture naga badhaadha kee turaa jedha.